بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة في وردفتو يوتيوب همزة شيخ جابر بكم جرتني تسلام من نقي سناغو سنين جتشا أبليا وريها ريتا تنشاينا لخينيا إن شاء الله تعالى أكا فيديون نتي هجو دلينو سنغوف سبسكرايب يغتو يتنبودا دولتك خانتيان ساتوكا إن شاء الله تعالى بلين الرنتنا وان اسم فيدا وان اسم قمتشيسا تيني سنيك أبد ديلي عدلو فيه ماليو يتن إبديلي تكتكاتو جرا لبين تكتكتين سماليو خنان جتن تاتن نموتن إرغودان المنما وان نموتو أركو يون سيهمي يون الرادة جيسيچو ويالا أنو أركجيچو تيس maali jennaan yeroonii fi raftu jechuudha. Manaaba keessatti waraabessi si ari'achuu takkaawwanni guddoon takka dhuftee si ari'achuu hagartee namootan ati manaaba keessa wajji jirtan san fiiguu danda'an ati fiiguu hin dandeenye. Manaaba kana atis manaabdee tahaa obboleettiin teetis manaabdee obboleessi keetis manaabne hundi keessanuu manaabne jira. لا تديرو مناب تكو أكملت نمني دلهم منابو دنديا وانجا مخانا والقافة جندر كمتا مناب أزون تينو بلين واني تمالينان ركوبة صدق أو لا تصدق أمانو باتيس ركوبة أكملت ركوبة وخانا انجد تاتي معيدة وانجاني نجرى Garaachi namaa kun hoggaanii fi xuraawee hoggaanii fi badee jechuudha. Waan akkasiisan manaabaan arku eegalta. Waan akka gartee ati namni akkana fiigu ati fiiguu dadhabdee wanni san manaabaan si jala fiidee si dhiyaatee si qabde waan akkanaa takkaa jira jechuudha. Toni manaaba osoo hin ta'in dhukkuba. Dhukkuba maaliiti yoo kanaan jiru taate dhukkuba garaacha guddaa keessa hoggaanii fi garaacha kun obboleeyyan fakkeenyaaf amma garaacha re'eedhaa namni hoggaa banee ilaale waan akka shakakkaa hedduu takkaa jira waan akka rifeensa garaachaa jedhaniini wanni kun jira. Waan san keessa hoggaanii fi nyaanni mucucaataan takkaahuu nyaanni lallaafaan bowli wajjin baane sagaraa wajjin baane kan rifeensa kana jidduutti hafuu jira. Rifeensa kana jidduu hafee rifeensa kana cuqqaala. Hoggaa rifeensi kun cuqqaalame kam ta'a namni manaab akkasiisan arkuu eegale jechuudha. Okay. Akkamitti garaacha san keessaa waan kana baafna? Waan jiru san qofaa miti mallee wanni sababa inni kan biraa kan wanni kun si guutuu isaatti beektuuni. Namni garii osuma kana ciisu jiru fakkeenyaaf hirrafne ciisinsaa fi hirriba jidduu jira mugu jira. Osuma kana mugu jiru akka waan nama qarreerraa gad darbanii takkaahu miilli boolla jidduu seenee wili jee kufuuf taraf jee lafaa kaa baaragee rakkina waan saniitii kana godhu jira beeki. Haya garaacha keenya kana akkamitti akka xareenu garaacha jeeti na xibiichinaa kaaye. Ammallee waan biraa takkaan itti isinii da'u fadha. Maali jennaa wanni takkittiin san namootan dawaa boodarraan isinii hima obboleeyyan hin jarjarina. Dawaa boodarraan si hima viidiyoo tana laalee fixadhu. Maaliif jennaan waan takka dhageessee dawaa isii dhaga'uunis akka malee bareedaadha. Hayyee tan gartee garaacha kee kana sii qulqulleessaa akka ati manaa bu'uuwwan akkasiitii fi galgala baaraguu fi bineensi si ari'achuuf waan sitti hin dhufne dawaa boodarraan sii fida. Suuta jee fixadhuun fiigin yoo fiidees gartee dheeyxeetuma feesbuuka keessa akkanatti olii gadi maashaadha. Ni jiraati bakka eega moobaayil iskiriin tacha kun dhufe numa yaana. Karatti yaanum beeynu. Tanaafuu waan takka hoggaaniif dhageeffadhuu fixee barnoota bareedaarraa fudhatte jechuudha. Okay. Boodarratti akka ati teessee irraa fayyadamtuufiin dawaa booda sirraanse yookaan takkittii tana butatteeti fiidaanii beekta akka akkasti duraan taane suma fayyaduuf jechuudha. Okay. Tan
tallammadaa jechuu irra guddaa nama keenyaatti jirtu tunis maali jennaan waswaasa akkam namaa sihirii na godhe maaliifin akkana ta'a maaliifin rakkoo waan akkana takkani jiraame bakka shakkii fi waswaasni qalbiitii keessa guutu sihirumaa usitti haa godhanii wanni nama sihimuu deemu tun wala sihirii wala budaasi jirtu wala gartee rakkoo hunda tan gartee gama sihiriitii fi budaa fi milqanyaa fi waan kanaan dhufte hundaa'u sirraa kutifte jechuudha. maali jennaan harmal muka ja'aniin mukni harmal ja'aniin kuni afaan biyya teenyaatti waan hin jeessinii himuun beeku hirmaliin ja'aniin ammas hirmaloonis ni ja'aniin harmalii maqaan isaa guututti okay muka harmal ja'aniin kana namni isa san akka dawaatti fayyadame budaayyoo isa jiraatti irraa deemti tan lammadaati budaa qofaa miti sihirillee yootti jiraatte irraa hutti waswaasni qalbiidhaa kan isa dararu san yoo katti jiraatu ta'e sanis irraa hute jechuudha. Alaa kulli haal dhukkubni gartee harmal mukni harmal ja'amu kun dhukkubni gartee mukni harmal ja'amu kun dawaadhaa fi hedduu tokkoo fi lamaa miti. Mee irraa isinii haa tuqu. Fakkeenyaaf sombi lamaan si dhukkubuu taakka. Sombi lamaan si dhukkubuu taakka. Tashannujaata waan ja'anii ni jira. Tashannujaa jechuun namni gisee gadi kalmatti rif je'ee butamuu. Ammallee deebi'ii hiddi dhiigaa si cuccufamuu. Namootaan gariitii jira. Kan qaama isaanirraa fakkeenyaaf amma kuni hidda kiyya yoo kan jennu taate look laali qacallotti kuni hidda qaama kiyyaati yoo kan jennu taate hidduma kanaatu akkana gurraachomee ol fufurdata irra guddaa wanni akkasii miila irratti nama baha miila kanarratti hiddi fufurdatee akkan gurraachomee maal tahee haakima dhaqee firraa ureefaa baasu hafuurri si dhiphachuu qoma tanatti hafuurri si dhiphachuu taakajii wanni garte inni dawaadhaa fi ammallee takkaa fi lamaa miti rakkinuma qaama keetirra jiru irra guddaa harmal dawaadhaa. Okay, harmal kana yeroo tam irraa fagaachuu qaban. Harmalummaan kuni yeroo inni dhukkuba kana moor godhee sitti hammeessuu jira. Harmal kana yeroo tam irraa fagaatan jennaan yeroo ulfa garaa qabdu. Shamarreen yeroo ulfa garaa qabdu. Yeroo gartee khalee ta'e keessa rakkinni jiru. Khalee saniif dawaa fudhachuu jirtu. Yeroo gartee garaacha keessa rakkoon badduun jirtu. Waan akka garaachi solloqootii fi maalii fi kana yeroolee tana guutumatti irraa fagaatan. Maaliif jennaan intaloon tokko hoggaanii fi ilmoo garatti baadhattee ilmoo tanarratti dawaa mukaa san fudhachuun ni godda'a guutumatti. Dawaan mukaa qiyaasaan yoo kannuu beeyte qofa nama fayyada. Yoo qiyaasaan kannuu hin beeyne wallahi wabillahi si godda'a jechuudha. Si godda'a akka malee. Ammallee gartee harmalummaan kun akkaataatti khaleef dawaatii jira. Akkaataatti garaachaaf dawaatii jira. Dawaalee isaa tana guutuu inshaallahu ta'aalaa viidiyoo itti aantutti isiniif fida hordofuu hin dagatina. Okay. Dawaalee amma jenne tana hunda viidiyoo itti aantutti isiniif fida. Tataraa duraa sanitti deebine. Tataraa duraa walitti dhiifanne. Tami jennaan tagartee manaa baan fiiguu dadhabuu baareedee lafaa ka'uu san dawaa isii ammaan isinii himee deema. Dawaan isii sanii maali yoo kanaan jettu taate dawaan isiidhaa garaacha kee kana waan ifiin dhiixutu jira. Wanni garaacha kee kanaan dhiixu maali laata?
akkaati guggutiin eeggachaa jirtu niin beeka. Dawaa waan kana amma siyaayimu moo boru siyaayimu? Mee si jalatti naa barreessi. Okay, ammuma siyaayimu ayyee. Waan akkasitti si manaaba keessatti si dhamaasu takkaahuu hafuurri siccitu takkaahuu wanni addaa takka tagartee dhuftee akkanumas si gubbaa teessee qabsi gootee hafuura si kuttuu jira. Hatta wanni sanillee rakkinuma garaacharraa hidhuftii jechuudha. Gariin namaatis dukaa kaje'eeti yaamaa, gariin namaatis qaamni kee kun osoo gartee rafaa jiru dammaquu osoo ati hin dammaqin hoggaa akkasitti dammaqe akkas ta'uu maltaa nama ilaaltan dubbattu waan akkana kanaatti jira jechuudha. Okay, dawaan isaa maali yoo kanaan jettu taate garaa ifi yaafta qaceellotti. Eega garaa kee yaafte booda, eega garaa kee qaceellotti yaafte booda waan garaa ifi yaasangaa raawandiitu jira. Raawandii yoo garaan ifi yaasuu feetan waa xiqqisha. Haga gartee qixa qeensa kanaa jechuudha. Hagas takka cafeeyxee oyitti neeyxee dhuyda garaa qaceellotti si yaafte jechuudha raawandiin tun. Ammallee hafuura si ajaa'u ajaa hafuuraa tan namni si bira dhaabbachuu hin dandeenye. Tanatti deemina ta'a hafuurri ajaa'uudha. Ifii bobaa jalaan nama ajaa'u, ifii gartee hoggaa kophee kaayatan miilli nama ajaa'u tana dawaa isiitti deebina. Garaa ifi yaafta. Eega garaa ifi yaafte booda hoggaanii fi nyaata kee nyaattu bishaan gama boodaatiin dhuyde. Bishaan dhuguus ni hoddomeessite jechuudha. Garaa waan ifi yaasaniin insha Allahu ta'ala dawaa isii giraama akkatti nyaatanii wajji description jalaan isinii kaaya. Description jala arkachuu dandeessan. Insha Allahu ta'ala obboleeyyan akkatti gammaddan abdiin qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Uhibbukum fillah rabbi jechaan isin jaalladha. Nu hordofuu hin dagatinaa. Like gootanii nu joinumsuu akka gartee nuti isiniif irra deddeebinee waa hedduu dalaguu dandeenyu jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.